magaalaa kana guutuu poolisni isa soqaa jira jechuudha. Sa'idiin kun takka mana hidhaa sana seenaan oluma ba'uun makaraadha. Namni takka mucaa kana dhaabbateellee isaaf dubbatee dhiirti takka achi baatee isa baaftu tokko ittiin hin jiru. Hiriyoonni isaa Abdiidha, Hajjiidha. Abdallaa kana fa'i isaan hunduu irraa faffagaatanii jiru. Mee kamtu ka mucaa kana sababbii caaltuu kanaati yoo Sa'idiin kun waa takka ta'e wallahi sababa keeti caaltuu osoo ati dhamaatu. Maasiif haa godhu Sa'id deemi siin jedhe maallaqa sii kennaa deemi maallaqa anas sii liqeessa gali daa'ima kee fudhu gali ishiin waa'uma daa'imaa dhiiftee waa'uma namticha jinnii kanaa haasa'aa oolti bakka. Yaada sin barreessitaniif waa hunda kana laaltee silaa murtoodhumaa murteeffatti ture mucattiin fedhii namichaa malee jaalala namichaa malee ijjishii isa malee human banamu. Suusiin akkami suusii bunaa yookiin namni qabdanni beektu suusuma araaduma kamuu haa taatu yoo suusii suusanyaa taatan suusiin irraa baduudhaaf baay'ee makaraadha jechuudha. Maaliif ishiin kunillee suusii Hajjiiti malee rakkoo biraa takka hin qabdu jechuudha. Ani waan ni gorsu hin jiru akkuma isiniin jedhe gorsi osoo nama deebifte gargaarsa osoo nama deebifte yaada gaarii deddeebishiidhaan mari'atuun osoo taate yaada Sa'idtu ishiif ta'a ture. Innuun taaneef sababa ishii kun namticha hambaa amma immoo baay'ee na gaddisiisee Sa'id akkanatti isa walaane silaa maal godha waraanan illee osoo ta'e. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtoota furdiftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jecha biyya alas biyya keessas warreen jirtan hunda keessanuu jechuudha. Egaa wanni hajjii kana baay'ee nama dhibaa jechuudha. Sababni isaan ka'e kun eessa deemaa jira jechuudha. Immoo ijoollee baay'eellee dhiifama naaf godhaa asirratti hunda keessan jechuun miti ijoolleen fahamtanii ijoolleen karaa keerrirra deemtanillee hedduu keessantu jira. Ijoolleen takka immoo waan hin fakkaanne fakkeessaa jirtanii jechuudha. Ana kanaan maal jechaa jirtanii oduu dhiisiitii caaltuu sheekatti waamii jettanii namni gara nyaattee caaltuu qabdan namni caaltuun garaa si nyaattee akka malee sin gaddisiifte dhuftanii waan feetan gochuu dandeessu jechuudha. Achi iddoo argitan teessanii na ajaju mirgan qabdanii ani immoo afaan kiyya waan odeessuuf oduun kiyya isiniin dhibiini yoo oduu kiyya jibbitan gurra keessan qabadha isiniin jechuu barbaada jechuudha. Hunda keessan osoo hin taane ijoollee xaw jettanii gowwaa akkashiiti gajaba akkashiiti jechuudha. Isiniif jedhe immoo ijoolleen qalbii qabdan ijoolleen hayyuu taatan ijoolleen hedduun caaltuu dhukkubsattanii namuma nama ta'eef dhukkubsattan hedduutu nu cinaa dhaabbattanii cinqamaa jirtu isin galatooma. Warreen immoo sammuun dhiiftanii udduun gayyaaddan as jalaa bahuu dandeessu isiniin jechuu barbaada. Maaliif yoo jettanii caaltuun waan taate takka illee hin jiru har'allee hin jedha borullee hin jedha waggaa dhuftullee hin jedha. Sababbiin jaartii hajjii ka amma dhufte kanadha jechuudha. Ishiitu akkas godhe ishiitutti waan godhe ishiitu siiriitti godhe waan godhe ishiin jaallattee teesse durarraanii waan inni naqu hin jiru waan isin hin naqullee hin jiru jaallattee feetee fedha ishiitiin taa'aa jirti jechuudha caaltuun. Innaa warreen gorsii ofitti waamii akkasii jettan yeroo baay'ee isiniin jedha yoo viidiyoo kiyya kana dhaggeeffattanii agadhumaa isiniif hin galle ta'a malee ani yeroo baay'ee waan tokko namaaf gochuuf dirqama miti akka isaanii kana kaameeraa fayyadamuun isiniin jedha yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif isiniin jechuu barbaade waan namaa godhe daruurii miti ol ba'ee asirratti qaaquun yookiin kaameeraa fayyadamuun kaameeraan ala waa hedduu gorsee ture gorsa kiyya dhiisame kiyya kana alaa jambi godha yaani kiyya akkanuma cina dhiisaati osoo gorsi ishii deebisee gorsa Sa'idoon gorsee deebisan caaltuu jechuudha. So gorsi waan nama deebisu ta'e osoo karaa qajeelloo namni ishiitti agarsiisu kaqileetti deemaa jiru ishiidha. Ana maaltu naqe waan kun ani immoo reaakshinii hojjetuun abbaa fedheerraa mirga kiyya sooshaal miidiyaa aga fayyadamtee abbaan fedhe reaakshinii narraallee hojjetuu danda'a nama fedheerraallee hojjetu mirga isaatii jechuudha. Warreen hassaada nama hassaddaniif isiniin jedha. Gabaabumatti egaa akkuma isiniin jedhe mee caaltuun kuni ega fayyaa dhabde ega maraattuu taate ega dhamaate maaf namticha deemaa hunamma afaan ishiitiin isiniin jechaa jirti bar jaalala ilmoo gattee jaalala namtichaaf qawwasaa jirti namtittiin. Maali yoo jettan iddoonni mana hakiimii ciisetti ofiyyuu ol seenuu ishii dhorkinaan nama karattee viidiyoo muraasa waraabbattee leesh dirqama qabdi fedhiidhaan kun jaallatteetu waan ni dhamaate takka hin jiru dhamaatu akkanuma uumamaa yoo dhamaate malee dhamaasni biraa hin jiru.
isiniin jedhan namtittiin agafeete mujriima yoo taate caaltuu waan ishiin goote takkan jiru hajjii yoo taate illee durirraa dhamaasee inni akkasidha durirraa waatti godhatee durirraa waan ta'e maa ilmoo kee fudduun irraa hidhee ishii kadhatan turre hin fedhuu jette waan hin feenes ishii beeka yoo ilmoo ishii fudhatte tarii isarraa adda citaa isarraa adda ba'aa niitittiin hin gulummeeffatti jettee yoo taate malee rakkoo takkitti hin qabdu fayyaa guutuu qabdi nagaa qabdi hojjetattee galti hin nyaatti hin dhugdi mee maaltu magan caaltu qaama ishii hir'ate moo hin huqqatte moo hin bututte moo mee maal taate isin fayyaan qabdu jettu siniintu fayyaan qabne warra akkana jettan fayyaa qabaannaan namtichaafuu dhibamti mee namtichi kun wasakni mujriima caalu billaa takkarra lama fudhatee deeme mucaa sana dhaabbatee ilaaluuf dhaqee amma nazzantiif amma baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee akkas ta'a maal nama gaddisiisanni Sa'idii miti abbaan fedhan akkuma yeroo kan siniin jedhu namni namiidhuuf yoo dhufe anillee ofirraa dhoowuuf bakka hima qophaaka dirqama kun Sa'idillee maal godhare humna isaati ol yoo ta'e hindira bakka akkasuma dhaga akkasiin marariin baay'ee baga dirame hojii isaatu sadirsiisi namni waa takkarraan baratu dhiisi gattaa'e namni meeqa gorse hayyuun meeqa isa gorse dhaabbadhu ilmoo kee guddifadhu yaa hajji gabbayii dalagadhu udduu beeraa jala hin deemiin dalagadhu yaa boo jedhee uummanni kana gorsee dadhabe inni fedhiinsaa fedhii dubartii jala olii gad deddeemuu malee hojjetatee mana isaa horatu hojjetatee niitii isa gammachiisuu waa takka jijjiiruu mana isaa sirreeffatu miti namtichi akka mujriima olii gad deemuu malee inna amma maal jechuu barbaade baay'een gaddiifini ishiin jechuu barbaade caaltuudhaan maaliifuu namtichi kun billaa takkarra lama fidatee ka dhufe bar ajjeesumaaf bakka ajjeesumaaf muratee dhufe niitittiin ajjeesii Sa'idna ajjeesii ebelo akkas naa godhi jettee achi keessa teessee isa ergitii miti inni ajjeesuuf dhufe eega nama ajjeesuu taate mee eega siiriin dhamaase hajjiin kun nama karaarra deemu mara maandiriin nama karaarra deemu mara maan ajjeesiin siiriin takka isarrallee hin jiru caalturrallee hin jiru isiniin jechuu barbaadan amma akkanumaan dhama'anii gaafa duraa dhugaadhaan itti gooteeraa ta'e mana isaa keessaa gadi hin ba'u sa'a 24 ni ciisa waa takkallee hin godhu ture dhugaa gaafti sun inni ammaa kunoo mujrimummaaniititti faana walii galanii Sa'idin ilmoo isaarraa ajjeesuuf itti yaaddatanii karoorfataniitu kun amma magaalaa kana guutuu poolisni isa soqaa jira jechuudha Sa'idin kun takka mana hidhaa sana seennaan oluma ba'uun makaraadha namni takka mucaa kana dhaabbateellee isaaf dubbatee dhiirti takka achi baatee isa baaftu tokkittiin hin jiru hiriyoonni isaa abdiidha hajjiidha Abdallaa kana fa'i isaan hunduu irraa faffagaatanii jiru mee kamtu ka mucaa kana sababbii caaltuu kanaati yoo Sa'idin kun waa takka ta'e wallahi sababa keeti caaltuu soo ati dhamaatu maasiif haa godhu Sa'id deemi siin jedhe maallaqa sii kennaa deemi maallaqa anas sii liqeessa gali daa'ima kee fudhu gali ishiin waa'uma daa'imaa dhiiftee waa'uma namticha jinnii kanaa haasa'aa oolti bakka waa'uma namticha cichaa oolti namni ani na cinaa dhaabbatee si gargaara maallaqa sii meegizee kana keessa mushe'anii kennaaf maali liqii kana namni isinii kennu hin jiru namni ogguun isin liqaa gaafattan isin duuba hidhii mimicciira barkuni isoo waan takka ishiin hin gaafatin naa liqeesse isoo ishiin hin jedhiniin hoodhu maallaqa obboleettii kiyya hojjettee naa kaffaltaa deemi gara biyya kee jedhee kasi gadhatee dadhabe maaliif teessa amma namtichuu kaddirame kun achi fayyee gaaf ka'e sillee akka inni si godhu laalta lubbuu kee morma keessirraa kutuu baannaan jechuudha hajjiin ati boochuuf kuni sitti fayyee ba'uu baannaan ammati kabajaa godhattee kateesse sababa Sa'ididha ammallee gorsi yaa waanko biyya sana keessaa haa baatu ilmoo ishii fudhattee jettan waan ishii baasu ishii wallaalee nama guddaa daa'imti waa jirti yeroo kana meenu daa'ima ishiin daa'imummaan anaa gaduu haa taatu mee waa wallaalti daa'imti namni kun waggaa 18 tarraan bee waa mara beeka yaa uummata keenya maal gorsaa olla gorsine gorsa kiyyaa miti soo taatee gorsa keessan yaada sin barreessitaniif waa hunda kana laaltee silaa murtoodhumaa murteeffatti ture mucattiin fedhii namichaa malee jaalala namichaa malee ijjishii isa malee human banamu suusiin akkami suusii bunaa yookiin namni qabdanii beektu suusuma araaduma kamuu haa taatu yoo suusii suusanyaa taatan suusiin irraa baduudhaaf baay'ee makaraadha jechuudha maaliif ishiin kunillee suusii hajjiiti malee
rakkoo biraa takka hin qabdu jechuudha. Ani waan ni gorsu hin jiru akkuma isiniin jedhe gorsa osoo nama deebifte gargaarsa osoo nama deebifte yaada gaarii deddeebishiidhaan mari'atuun osoo taate yaada sa'irtu ishiif ta'a ture. Innuun taaneef sababa ishii kun namticha hambaa amma immoo baay'ee na gaddisiisee sha'ida akkanatti shawalaane silaan waan godha waraanan illee osoo ta'e inni waa meeqaan itti hidhatee dhufe mucaa kanatti mucaan hiriyaa kiyya wajjin nyaadhe nammiidhu jedhee kan isa jala isa dhaga'ee ol deebi'e karaa deemurra kabajaadhaaf hiriyummaa sana wajjin dabarsaniif inni garuu kana hin beeku mujriimni jechuudha hajjiini ammallee ani uummanni kunoo nu hunda beekanii nu hunda ordoftanii isiniin kun illee akka dhageessanii fi deemi jedhee nama meeqa ishii kadhataa jira yoo rakkoo maallaqaa taate nutu dhaabbatee waan feete sii godha galii biyya keettii jedhee hin galtu ishiin kun maali daa'imuma jecha daa'imittuma gatii deemi silaa daa'ima kee argataan jirtu waggaa guutuu asuma teessee akka bokkaa naaseef haamlee nuti nyinyi jetta daa'ima argataan jirtu galii biyya keetti deemi biyya keetti yoo dhabdee maallaqaa qabaatte gabbaanee sii kadhan nammoo ati maallaqaan dhabne maallaqa maal dhabde harka qabda miira qabda fayyaa qabda jaalala namaa qabda isinillee natti naariinaa akkasillee ta'inaa namni kan sitti aarus kan si arrabsuuf sumaafi hajjiin as ba'ee haadha sakkee bar akkas jedhee ani guyyaa takka na arrabseen beeku sababa keeti warri miidiyaa fayyadamanis hajjiin as ba'ee uummata miidiyaa isin akkasi jedhee mee guyyaa tokko nama arrabsee isiniin kunu warri nu ordoftan waggaa meeqaatamaaf warri nu ordoftan warri nu beektan ni jirtanii asbaa dubbadha hajjiin nama tokko arrabse sababa kee hajjiin jibbam sababbaa kee jibbinaan nuti maa miidhamta dubartiidhaati haadha obboleettiidha kabaja ofitti godhi kabaja misiin jennee si arrabsinee si jala deemna malee nu hajjiin dhuunfaatti waan nu godhe takka hin jiru ana kanaa dabalatee nama biraallee dabalatee sababa keeti tamam ammallee immoo namticha ijoollee isaati jedhee waggaa kun ogoo maal tafisa ilkun olii gadi deema as deema achi deema maallaqatti namni humna isaatti namni waa takka mucaan kun akkana qisaasa immoo ka ofii sana achi kaayee maa miti namittiin kun nama hin qabdu namni ishii dhaga'u dhabame jedhee si cinaa dhaabbatee maammoo Sa'iid direeni jetta baga bagatti naqenni dhiira nama dira kamaal godhure dhiirri kun akka dhiira godhatuudhaaf seentii lamas keessa keewwate maashaallah eenyuma diina isa kamnaa qaluuf naa dhufeeyyuu ni sila diina kamnaa waraanuuf naa dhufeeyyuu Sa'iidoon dhiira baga godhe ani baay'een itti gammade baga likkiisa galche ammallee maal siniin jechuu barbaade kan kalee jedhe kun har'a dhufee jechuudha kunoo sababa argatte amma namtichi dhibame jedhanii baay'ee miidhame inni akkas ta'ee asiin ba'ee maal ta'ee jechaa jirte amma inni sababni maal jechuudha kun qajeelumaan fiddee immoo algaa shirra ciibsiti ni laattii fi ni obaafti bormoo hin fayyaa ka'eemmoo simmoo akka harree gadi sidhiita akka siyaadhiitu ofii harreef goota akkana jedhiina jaalattee miti iddilii ishiiti maal jettan iddiliin keessan maal iddilii keessan sirreeffatu maalumatu mee magan caalturra nama intala namaati bifa qabdi harka qabdi waan ishiin dhabde takka hin jiru hir'ina hin qabdu alhamdulillah rabbil alamin yaa rabbii kiyyati fayyaa naa kennite hojjedhee jijjiiramette manuma arabaa shittu ashagamte yoo ta'e sin dandeessi ture lakki asii sin taa'u biyya kanas yoo itti daa'ima siisa yaada sila dagatte ishiyyuu yaadataa jirtu waa'ee daa'imaa iyyuu qaaqaan jirtu waan hajjiiti ishiin qaaqaa jirtu biyya ishii galuu akkuma isiniin jedhe fira nama bal'aa qabdi rabbiin kun namuma ambaa kana ishiidhaaf fira godhe namuu ishiif cinqama ishiif bu'aa Ameerikaa irraa nafu Dubaay irraa nafu Suudii irraa nafu eessa biyya kanallee taatu magaalaan guutuu nutu si cinaa jira yoo jedheen lakki waan fe'esh ta'u inni abbaa ilmoo kiyyaati jettee kan ofii ishii dhamaatu ishii maal goonaree abbaa ilmoo ishiiti qallabadhu ammallee sitti ba'ee boosii kee halkanii guyyaa dhiitichoo kee halkanii guyyaa sana isa yaadde beesa hawwite amma irraa xiqqoo qabbanaa'ee jira ka namtichi olii gadi osoo baazanu olii gadi osoo deddeemu tumaa dagatee jira amma isatu dharraatti ta'e caaltu jechuudha ani kan jidduu kanan na gaddisiise Sa'iididha rabbiin irraa haa qabu du'aa'ee godhaa fi namtichi akkana magaalaa guutuu keessa poolisni isa barbaadaa jira takka ammoo harka poolisaa gallaan akkuma isiniin jedhe Sa'iidiin kana achi baasuun makaraadha namni dhaabbatuuf tokko hin jiru dhugaa dubbatuudhaa fi rabbi adawwiisa irraa haa qabu diinuma samiila isaa cinaa jiru yookiin isa cinaa jirullee rabbiin jalaa isa haa baasu jedha malee
waan jenni tokkollee hin jiru. Bilbila isaallee kaasan jiru Sa'idii inshallah biiznillah amma waa tokko hin ta'u gaarii namni nama dalagu rabbiin isa tiksa harka irra qabata isumaaf du'aa godha waa'ee caaltuu garuu warreen legellegdanii caaltuu miskiina oduu durraa dhiisa sheeka bira geessa yoorri jettan akkuma siniin jedha koottaa sheeka bira geessa koottaa gargaara cinaa dhaabbadhaa achumaan illee amala ishee argitu namni akkaataa ishii faana dararamne akkaataa ishii faana arrabsamne numaaf rabbi beeka homaa miti kun garuu fagoo ta'anii namatti waa kana dhaamuun salphaadha waan nu ishiidhaan godhin hin jiru abdiin kunis yoo ta'e ofii haa baduu ofii haa jaanja'u magaalaa keessa malee waan ishii wajjin hin ta'in hin jiru tumame wajjin arrabsame wajjin itti tufame gaafa dura waan namni ishiidhaan godhin hin jiru caaltuun fedha ishiiti kanatu itti tola akka harree shanyii harreerra nama qabu ilmoo lamaa taate intala namaa taate ofii ishiiti of goote kanaafiyyuu Rabbiin ishee ajabeessu fayyaan qabdu warreen jettan ishiin fayyaa guutuu qabdi alhamdulillah wanti namni raa ta'e egaa kunoo siiriin namni itti godhame bira akkanan godhatu jaarsa kiyya jettee kun amma magaalaa guutuu keessa deemtee akkana bu'aa jirti ijaan seentee waan hin agarreef namticha jechuudha seeneen agarree viidiyoo qofaan na agarsiisanii namtichi kiyya diramee du'eera akkuma Sa'id jedhe sana kaameraa footti ishiin kabira kaameraa duuba immoo kabira kanaafiyyuu wanti nu cinqu tokko hin jiru warreen anaan immoo oduu kennan jettan an oduu kiyya addaan hin kutu maali yoo jettan afaan kana humna kana afuura kana kannaa kenne rabbi kiyya waan ta'eef alhamdulillah qaaquun mirga kiyya abbaan immoo dandeetti qabdan koottaatee afaan kiyya maragaa jechuudha ijoolleen muraasni wallahi ijoolleen immoo haatiif abbaan qunxuutee guddiftee warreen immoo haadhummaaf obbolummaaf dubartiif kabajaa qabdan dhugaa guddaa galatoomaa ni argaa waan keerii namaaf yaaddan waan keerii jettanii siin hundaafuu rabbi keerii haa yaadu yaada muraada keessanillee isiniif haa guutu biyya hambaa warreen jirtan hundi nama hambaa bira teessanii hojjettanii jiru biyya hambaa kamuu agarru kana rabbi isiniif haa laaffisu jechuu barbaada yoon balleesse miira keessa galee yoon sin arrabse yookiin sin mufachiise immoo na of galchaa isiniin jechuu barbaada lakkii haadha sakkee barwaanni kun sirraan ta'us yoo jettan immoo waa hunda ni dhiisuuf qophiidha qaaqa kiyya immoo garuu dhiisu riyaakshinii waan ta'eef abbaa fedherra riyaakshinii hojjechuun mirga kiyya isiniin jechuu barbaada galatoomaa jiraadhaa bakka jirtan hunda nageenyi haa jiraatu isiniin